بس تيجي فرد كله فوتي تداني قرونا عندي إنجدين تيجان كون قرو بايا راجون كيسن أسفلت الرتي دلته أسفلت الرتي قدت كنا جوسي ay ijoollee dhiirotaan maaliif akkatti fuudha sodaattu garuu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyoo itti bohaaraa irraa barannu akkasumas viidiyoo torban kana sooshaal miidiyaa irratti haasa'a guddaa ta'een walitti deebinee jirra hanga dhumaatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa itti dhuftan maatii ta'a subscribe nu godhan dhaamsa keenya galatoo like godhaa akkasumas hiriyoota keessaniifis share godhuu hin irraanfatinaa gara viidiyootti Esof dinaan jedhina malee jaalalleen keessa dhiiste yoo sen deebitee dhufte onnee isheen cabsi. Onne? Qalladdaay. Dhiiste deemte moo? Eegaa. Onnee maaliin cabsa miillumaan cabsa malee. Ishoo gurbaa. sirrii miti miila namaa cabsuun sirrii miti yoo dandeette onnee cabsi. Ilaaraachuun koo maaliif araadaa taate tiriidantiin koo maaliif akkasitti ciisii taate warra jettanii na gaafattaniif ilaaraachuun keessan asfaltii irratti dhalatte asfaltii irratti guddatte foonaa dhaqoo katamaa keessa asittan dhalatte manni koo isa achi jirudha argitan isaas gad jiru raachuun keessan asfaltii irra dhalatte asfaltii irratti guddatte yelim diluwwixii otoo gootanii akka raachuu araadaa taataniif ishi Oromoo bara 2024 bara 2014 jedha kun jijjiirama raachuun agarsiise bara 2014tti Videoon kun YouTube irratti fe'amee jira waggaa 10 gidduutti jijjiirama kana fakkaatu agarsiisee jira. Video sana yoo ilaaltan jechuudha waggaa 10 dura YouTube channel isaa irratti fe'amee jira. Kun ammoo videoon garana jiru kun kan bara 2024 ti. Iddoon itti hojjate waan inni hojjate hundi keessanuyyuu gurraa qabdu bu'aa bahii hedduu keessa darbee jijjiirama kana fakkaatu agarsiisee jira. Namni hojjate kamiyyuu hin jijjiirama. Tiya. Hirkoo. Baga gammaddeega. Tagabalu maangamman maal targam baga guyyaa har'aa geessila guyyaa har'aa ga'uun iyyuu gammachuu guddaadha. Hirkoo diraamaa koomeedii baay'ee jaalatamaa hedduu namatti tolu ETV afaan Oromoo irratti darbaa jiru keessa isa tokko hirkoo kan bakka bu'ee taphatu Waaqoo Geetaachooti. Mee maaltu akka isa mudate haa ilaallu. Fuutee tedhani garuu naan jette injedheen tiyyaan kun garuu baay'ee amalaka jira. Wanticha really akkuma sanatti godhanii fudhatu waan ta'eef itti tola. Amala qabdi ishee yaan mucaan kun akka ishee taate kan jedhamu. So gaan dandeettii actingii jaaraas ta'uu danda'a. Waan akkas akkasii numa si mudata. Baay'een isaa garuu Waaqaa galatu waanuma gaariitu na mudata. An bakkee deemee nama wajjin hariiroo magaarii qaba. Fiilmii irratti, diraamaa koomeedii garaagaraa irratti namoonni bakka bu'aniiti fakkeessanii taphataa jiru malee jireenyi dhugaa isaanii akkasii miti. Namoonni tokko akka dhugaatitti kan fudhatan ni jiru waan ta'eef. Bismillahirrahmanirrahim. Umrii kanatti jechuudha. Si jaalannu kun galgalli nallee akkana ta'inna laata. Rabbi bara. Wanti nama barate nama dhiisu. Kennaa taate abboo rabbi si balleessu jedhanii abaarsatti buusanii. Tan ammoo enjoy godhi jedhanii koomentii jala deemanii yaa gooftaa. Gidi maal jedhare. Namni umrii kana irra jiru biyya keenyatti kunuunsa guddaa barbaachisa malee akkanitti ol ka'ee kan shubbisuu miti. Mucaa kana amma dhumatti ilaala. Isuma basoo wal biratti dhuguuf jedhu mudannoo ajaa'ibaa mudatu amma dhumatti ilaala viidiyoo kana. Maaltu mudatu? Nama tokko seenaa. Qoodaan dhufaa. Maaliif akka sadii fachaa jirta irraa? Maatiitu dhimma dhifachaa fi deefii kottu amma si barbaannaa jedhan. Amma deefii kottu naan jedhanii kophaan ta'anii dabbaramishi. Maal gootanii shaantaa fudhattee immoo maal akkumatti nattu? Boorsaa keessa kaa'ee jira wajjin fudhatee ba'uuf ta'ame haa ilaalu. Maal jechuudha uffata maataan baadhadan? Siifataa deebitee kanuma keedha shaantaan kanuma keeti siifataa maal goota shaantaa? Maaliif jaalfata akkasii? Maalni kun? Maaltu beekaa karaa deemaa jirtooti karaa geesse annaa beelofte maal nyaattare? Reenoo basuma xinnoo tokko jiraawun bulbulee keessa sii kaayesa. Maalitti beektaa kan karaa deemu? Inuma shakkee mila mucaan kun galuu danda'a ma yaade ofii makooti. Beeloo danda'a maal nyaatare maal dhugaree deen basoo bulbulee keessa sii kaayee namatu sitti himin sapiraayizii si godhe. Sapiraayizii na godhe amanaa bulbulte kan. Dhugaa. Jeelikash galatoom ishee hedduu. Namni waa tokkotti nafuu qodaa isaas dhabee basoo isaas dhaba. Maalitti mul'ata daga?
Ilaala nama wajjin nyaachuu dhabuun jechuudha. Guutumaan guututtuyyuu isa dhabsisee jechuudha. Isa dheessuudhaaf fuudhee achi keessa kaa'ee guutumaan guututti dhabee jira. Kanaafuu nama wajjin nyaachuudha. Juusii. Hee maal taatan? Juusii wal gurshitanii yaada namoonni viidiyoo kana irratti kennan haa ilaallu. ጭራሽ ድማ አንቺ ማን እናንተ ጭራሽ ጁሲ ወላ ጎሮስቱ ዲንቀረስቲ ቢሰዩ ታሪኪዳፍ ይቀመጢዳ አታው ታሪኪዳፍ ጀቴቱ ቀረስታ ውርደቲ ከሰን ከነ ዋቀዮ ሲና አዋረዱቲ ጎርጊስ ጁስ ቤቲዳ ጎርጊስ ይደርከ ከሰን ሲንራ ጨጨብሱቲ ጎራሽኒስ ታጎራሽኒስ ከና ጎሮስቱላ kana gorrostu tacammaaritti immoo 30 goraashiidhaan kilaashii 30 goraashii isin irratti fixani maal jenna waan biraa mache inde intau innafau injorro baasta kakkala bakka bana akkasii jaran dhiisa intau dhiisa maqaanun balleessisiinaa maqaa keenya cileen dibinaa waaqni mataa keessan fuula keessan dhagna keessan cilee laqallaquuti inde Endau. Beekaati ta'uu danda'a yeroo ammaa kana namoonni viidiyoo hawaasa biratti hin jaalatamne viidiyoo nama jibbisiisu waan namatti hin tolle hojjetan TikTok irrattuu keessattuu beekamtii fi hordoftoota guddaa argataa jiru kanaaf beekanii hojjetaniiran ta'uu danda'a. Sinii dhufe immoo ana kan nagaramtan jechuudha ijoolleen dhiirotaa maaliif akkatti fuudha sodaattu garuu maali dhiiroo kan sireerraan kaanii fuutamoo kan lukkii cite fuutamoo kan harki cite fuuta. Jireenya. Yoo waa'ee fuudhaa sanitti kaasan na fuudhika. Maali waaqayyoo waa'ee fu gargar godhee yoomee kaamanii na fuudhiin durbii eessatti dhiira fuute. Maal jechuudha? Yoo qabaatte wajjin jiraattu yoo dhabde. Yoo dhabdan immoo niftu biddeen tokko lama taataan nyaatanii bultu. Qaala'insi jireenyaa jettu maal qaala'insi jireenyaa si qofattammaa ta'e shamarranitti nammaannee. Sin qofattammaa ta'e maaliif akkanatti sodaattu? Maalidha rakkoon keessanii? Qaala'insi jireenyaa noonaan barreessina koomatti jalatti qaala'insi jireenyaa isinitti hin amanuun sin bichaa miti kamaa dhiira bichaatti qaala'insi jireenyaa ammaa teenyu siniin jedhe nagarramtu ara waaqayyomtu sinitti araarama dhugaa rabbii maali du'aa fuuti. Warri dhiiraa fuudha sodaatee yookiin jibbeeti sitti hin fakkaatin. Yeroo ammaa kana jireenyi baay'ee ulfaatee jira. Guyyaatti yeroo sadi nyaachuu hin dandeenye namni kophaa isaatittuu jechuudha. Kanaafuu haadha manaa fuudhee maatii horatee jiraachuun waan itti ulfaatuuf malee fuudha sodaateetii miti. Qaala'insi jireenyaa kun akkanaan itti buufnaani. Abbaan manaa haadha manaadhaan yoon baatee heerumta jechuunsaa hin oolu. Warri fuudheeyyuu akkana jedhaa jira kunoo. Teddy Afro ነው ቆሎ Teddy Afro dinqisiifadha. ውሸት ነው ሳላ ድንቅ ባል ዋኒ ወይንስ ጋፍቹ ደማ ጋፊለም ማነ ጋፍዱ ለማን ከዛ ፍለቴዲ ዮ ተከጎቴ ይፍሩት ይበለማን ይበለማን ጉቱቴ አያ ዮሃኒ አጥፈታ አጥሾ ስሪ ዮሃ ቁፋ ስሪ ቁፋታ ታተ አያ ለማን ከዛ ተምንዴስ ቁፋና ቁፋቦ ዱራን ሲጃራ ዱጋ ቱሬ ሰገሌን ለመነታት ባው ነው ይጥንደን አጥሶ ረና ወያ አያ ተፈዶ ስሪ ተፈዶ አያ Sirri maxxanfate ka wanti birri nama ngoon hin jiru birri 200f yeroo tokkotti bicha axxishoo jedhee birri 200 hojjechuun waan guddaadha. Sirri matti axxifateera. Matti manne. Tagaradee obi tagaradee. Ingomina. Qofaata kuturu dia qofaata. Qofaata hin danda'u qofaa sagaleen na lama. Sagaleen lama hin danda'u. Sigaaraa dhugaa ture beeksaniif. Sigaaraa dhugaa ture sigaaraa waan dhugaa tureef yoo qofa'ee jechuudha sombii nama sigaaraa dhuguu sirrii miti kanaafi. Ati soora duu sirrii miti dhibbaa siraa qabda dhibbaa siraa kana jalleesse. Ittiin deebi'atti soo dhaabu. Ati fadda. Aduu gamu. Kaameeratti ichi gargale kaameeratti. Fidi qaama. Fidi taloo qoroo fudhate. Fudhatiin jira. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen irratti yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessu. Hin irraanfatinaa namoonni hanga ammaatti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'aa laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.